arabaa kana keessatti namoonni biyya maqaa keessa hin tolchan. Ela dhiira biraa wajjin jirti eeyyen jedha. Akka barbaade godhaatti eeyyanii bakka kan ziraachuuf. Siniin jedhamuun olu kan maqaan keessan hin tolu. Isuma yoo jaarsi keessan Itoophiyaa keessa taa'ee amala ofii qabuun siyyaama malee amala gaarii siniif hin galu. Wama ofii qabuun akkuma ofii sagaagalummaa sana dalagu sinillee sagaagalummaa daladdan jedhe. Isa agabuu bultanii agabuu waltanii qixxaa cabduu nyaattanii dalagaa daladdan hin beeku jechuudha. Inni galee kanaaf jecha namni siniin jedhu mataa keessan kaa'ina ta'ut irsu jireenya keessan borii qofaaf boreessan gaa boreessan deem kaayyoo keessan qofaaf jiraadha dhugaan saniif maal jecha nama abbaa manaa maalum nama abbaa manummaatu guute durwaan biyyarraa kon dhaqee tikkeettii kutee segeggeessuuf hin qabu jechuudha. Donqoorichi kun jechuudha. Wallaahi billahi kun muhayyima qansaa hojjetee si bulfachuu haala barazaa ofisaatii biyyaa bahee dalagee si jiraachisuudha bara. Utuu namummaa qabaate ofii dalagee si jiraachisa malee asii dhaqee sobee booleetti si faana bu'ee eessatti si faana bu'ee yeroo si geggeessu mimmaan xaragataa sobee si geggeessa jechuudha. Mimmaan isaa qabamu yaaki. Donqooricha kana jechuudha. Wallaahi wajjin gubanne yaaki. Naa akkas abshir takkatti yeroo biraas illee yaada kennuu dandeessa. Abshir sin jechuu barbaadashi. Sagaleen kee ragaamaan jiru. Naa akkas. Kanaafuu jabaadhaa wal jajjabeessa jaarsi ምናምን የምትሉት ገደል መግባት ይችላል። ቦለስ እንዳ ጃርሲ ጋፋ ዱፍ ያዱፍ የሲኑምት ነማ ረቢን ሱራቱፍ ነማ ካዩ ቀውጣቹ የሮ ወነን ሲንጎርሱ ነማ ሲን በርባዲና በርባደ ማታ መሌን በርባዲና ፊለታምቱታ መሌ ፊለኖ ኬስ ኦፍ ኢንሴንስና ኦፍ ከበጃጅ ኦፍ ይጭራዳ ለራሳችሁ መኖር ሊመዱ ኦፍ ይጭራችሁ ኦፍ ደገፈችሁ ጥናት መታኬ ሰኒን kana gochuun qaba ma muhimme inni dirqama si gochiisu qaba yellem dirqama woniin si gochuu danda'u tokko illee hin jiru jechuudha. Situ jiraachisee bilbilatti bitee maalitti kennee maaloo godhaafi support godha ji'a kan daganaa demmoo mittisaaddabiu kan arrabsan kan cabsan kan namaa gadi godhamu si jechuudha. Taaftaa godha kanaaf ajaraa keessan raasachuun arragaagu sibira bulee ara singalfachiisu sibirata ara singalfachiisu sifuudee ara tingalfachiisu an kan nadi ummoo Dubaay hoggaa nama teessee faa galtee achiin immoo Kwaatariin deemti. Hoggaa nama Dubaay teessee attee ijee nama bira teessee kan daganaa Kwaatariin immoo hoggaa nama daganaa Soodii immoo hoggaa nama inni zana ajareeta jaratii baasee mana ispoortii deema sayyuu wallahi na dhibba andu qoy kan fuutee feeru wanti fuuti kun maali jara keenya shamarran keessa ni gadi waan fuudhaa kun siru maaf sidan gaafadha. Fuudha jechuun baay'ee fuudha jechuun bara ergasii fuudhee ala. Badambiitti gorsi ijoollee dhugaa waaqayyo meeqatum barii laala labbaa manaa kooteedhanii birritti erganii mana ijaaranii inni fuudhee alchee gaafa isheen galtu daa'ima lama sadii an qabu meeqatti jira warri gaa'ela qabu faandaa warri gaa'ela hin qabne wayya dhugaa seen jira meeqatu gudii ta'e meeqatu gudii ta'e waggaa torba waggaa 8 hojjetanii isaan tokko beetta mucaa wayinatti himte yeroo ani waggaa torba biyya namaa ture galu jette tokko mana koo keessaa buna buufte mucaa as qabdi maal kun sarraati nyaanaa qadaremo mana si keessatti bara jargeen yeroo ani waggaa torba biyya namaa ture galu inna siin galtu bu'aa danfiftee nyaata dhiyeessiti muti mana keessaa yeroo siin bulte olte jettu manuma si keessatti kan biraa fuudhee jira jargeen manuma siin ijaarte keessatti dhalaa biraa. والله مقرب تعرفوني بتأمل مقرب. أنا قرب يفهم فانا جاينا دابنا ندود فن بيرو في أكاني عتي فلتنا أقول شمالي براندي بجاينا كوديكي ديبيلي جاينا سلاماني تجلن جرماني في كوبا لا فجرو صوبا متبيت تابديكو جولنا ما بيا نوار ركوني كنا وقاتور بمن إجارة كنا كأيرة كنا بيتجرن إني تايني مالي في المنامات وكنوس من نما كنا تقولين في إيه كايو كينيا مالي وربيا كينيا كيس جراني نمني تقول إيرا وكي مالي فوت تقولي وين جدان هودي دمو جران برا جرين يمبرا
gaa'ela bira dhaabbadhee jiraadha jette. Silesii tufuu gaafuma gaa'ela dhaabbatanii mana ofii geetanii ba'anii jireenya isaaniitis kisaaraa gadi beektaa ijoollee baay'eetti dhugumsiin jireessi. Dhugaa keetti. Mee amma miidhuu kanarratti fayyaddu argitee beektaan gaa'ela ishiititti nagaan galtee abbaa warraa ishii siraatan eegee uffee ara galfadhe dadhabbii hojii kootii jetteetu argitee beektaa lubbuu ofii baasu amboo ammaraatu malee an argeen beeku dhugaa waaqayyo argeen beeku dubartuma qabbaneeffattee gaa'ela kootti nagaan galee jettu hin jiru. Anki saaraa galte malee hin jiru dhugaas hin jireessi. Kaleessa gaafa hin qabne nagaas duukaa jiraataa har'a akkoti nama miti akka hamma mi'aayyuutti hin geessu bara harka keerraa waa dhabe jennaani nagaa bultee iyyuu siin hin jedhu kamni maaliif ammati manni taatetta madda galii taatetta malee maqaa haadha manummaarra haqamteettati beeki otoo waggaa 15 teesse galii koottu jiraadhu si gaa dadhabdeen taate dubartii siin hin jedhu bara otootitti dubbatte maal abaluyyuu koshan haati mana abaluyyuu waggaa 15 jette mini intalli abaluyyuu waggaa meeqa jette mini siin jedhan ganasitti deebisee malee ati koo mi'a bar qodaan jiraamni waan itti fayyadamtu akkasii malee yoo kaleessa si kabajatee har'ati uummata akkatti hin fakkaattu beeki si galee hin ulfaata. Birrii bareedaa akkam ture maaliif gaafatu humna keetillee dhabde beenni jijjiira gazzaba sani fuudhee seegaa wayin immoo akka birrii hin qabne soo wagii abdii sirraa kutate anan biraan kosokota oonyo akka saaraa gali humna kee dabqaqee baroota kee an dhabesi dhugaa waqee bilqii ta'a ijoollee. Dhugaa ofitti hin taphatina dhiirri tokko deemu dhiirri hin dhufa gisee keessanitti hin taphatina rakkoo guddaadha abdii badambitti gorsi ijoollee keessa ijoollee Oromoo keenya kana shamarran akkasitti baay'isatti kisaaraa galan dhugaa waaqa jiraata gorsi badambittatti namni nama gorsu illee hin jiru beektaa hin jiru baay'isatti dhugaa gorsi. Nan gorsa garuu yootti goretta goru gorsa malee gorsatti animo maal jechuu wayitu jira. Kasi saada Akkam nagaadha. Azani sebera jira. Mashallah baga jiraatan. Azani sebera jira miti. Ana biraan. Akkasi isin amma fakkeenyaaf faatocheen biyya arabaa jirtanii faatocheen abbaa manaa biyyatti dhiiftanii biyya arabaa jirtanii nadaajidha isin yookaan immoo galii jaraati galiidha malee haadha manaa miti isin kontiraata kennatamtanii fakkeenyaaf ijoollee baadiyyaa yoo taatan harreen hin kireeffatamtee barbaree itti fe'ama ashaboo itti fe'ama yookaan guyyaara yookaan torbeetti maallaqa fidee isin akkas jara biratti jechuudha isin harreetu hin taane akka isin yaadaa jiru isa dhugaa isin ittuma fudhadha manarree isin jechuu miti kanaaf ijoollee shan qabaadhu ja'a qabaadhu guyyaa daabdiitii feetuun deeggartu feetuun dhiisu jechuudha. Biyyaas yaanatu manni nama gaarii ta'e shamarran doqoroon akkasii jechuudha. Isinii mani maal jechuudha kan basmaadhaan yookaan ishaaraan hidhamtanii biyya arabaa dhuftan ishaaraa godhamtanii jechuudha ishaaraa maammadoo sanaan godhamtanii biyya arabaa dhuftanii an kanan sinii qabu biyyaasutuma nama gaarii ta'e nama fakkeenyaaf kontiraata kumaan hojjettu 200 200 siniif ani masuma nama nagaa ta'e jechuudha. 500 qofa ji'a lafa keessu sayyoo ji'a itti ergin ji'a afar abbaatu ibla maayina ji'a itti ergamu silaasa durji fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa ji'atti 10,000 argatu 50 ergita amma anna maal goota 500 yookaan 600 gorsu harma kan keessessa akkaawuntii qabatte akkaawuntiin qabdu yoo ta'e immoo keessa kee geessa gaafa gadi buute silaa booleetti sirkaa fuudha donkooritti boolee yeroo gad buute meeqa fidee sirkaa fuudha jechuudha. Dhaabatees ababaa sooloftuu wayii fudhatee yeroo ammaa ammoo faashina wayiitu bahee ababaatu fudhatamee nama eegama yookaan bosona keessaa cabsatee dhufa
yookaan immoo bita dhagaa geema birikeetiin bitamee si bidama sitti maratee si dhungata yaa sara mirraanfattee kaasa hoggaamee qaboo surraanfattee taate safti aftee kennita maallaqa keetiin olii gasii oofee guyyaa 3-4 yaa olii gasii oofee xiqquma si fuula sitti faa yesiise katee mukaatarii naqa saawudii naqa atamma yoomitti biyya namaa keessa beekame sana booda gaa'essa iddoo biraa immoo barbaadde bakka biraa dhaquudha ati qoy yoom teessaree ati immoo yoom teessee ilmoo kee dhungatta ilmoo kee yoom dhungatta inni Muhammad deemtutti koomeera ta'a bara gabaa sadii maayir kaje chiikii isaati immoo jalaa yeroo dhabdi bara kun ummata isinumtu donqooroo bara yeroo tokko faaxiirumatti na aarsa bara wallahi billahi yeroo tokko dongoraa biyya namaa dhaqee kontiraataa hoggaa nama hojjetu haadha manaa qabaata abbaa manaa qabaata dongoraa dhaqee guyyaa nama hojjetu hoggaa nama hojjetu si addeebiin dandeessu waan ta'eef sana booda yoo ni miila kee cabse biyyaan bahin lamna abbaa bileessu namitti hojjetu maal abbaa hin deemin hoggaata hoggaa jedhama yaa hidhata gubanni wallahi laazim faatochi rabbiin si asirreessu malee jechuudha tokko barjaabduun ni jirti takka dayyuu samale maal goota beektaa midhaan tokko naannaa keenya deessee waggaa tokkotti deemte daa'ima godhatte waggaa tokkoof ji'a jaammoo hojjette biyya galte san booddee maal godha jaarsummaatti baafate gaafa isheen galtu manaa ba'een immoo san booddee maatii jaarsummaatti baafate gatiin itti baasee ergayyuu hin deebisne jedhee ishee himate warra ishee teessise abbaa ishee jechuudha. San booddee maal gootiin dhaqii paaspoortii baafadhu taraa kee naa achi gahitu naa ergaan immoo ta'a ilmoon guddifadhatteni mormatti naa kutta malee deemtutti isa booddee haadha ijoollee 3 godhattee jirti bare jalga biyya kanaa asii galte jechuudha. Nutu maaliif beekta nutu balleessaa qaba isaan bichaatu hin taane nutu balleessaa qaba dhugaa rabbi nutu yoo inni waggaa 2 taa'e jedheen teenya 3 yoo jedheen teessa 5 yoo jedheen maaliitiif dhugaa sitti fakkaata ka inni tokko duukaa ta'u suura bal isheen ikkoo ergati deemte miinjee ta'ee fitani ergati deemte barattee eebbifamtee isa kaleessan beekni fira isaati hundumtuu fira isaati bakka. Laa ansinitti abbaan manaa gaazexin deemtee deemtee dur sargii gaarii ansinitti natti ni milaachu sargii gaarii dhaqee hin deemte. Dhugaa. Dhaqee tanii biyya ta'a qoffachuu jammare hin abbaa manaa Itoophiyaa keessatti yookaan mana qabalee keessa ta'a yookaan mana citaa baadiyyaa keessa wal yaa misliin rakkoo wallahi waan kun ushata asfalagma yaqan gaasoo biraachuu yoo qabaate mana qabalee kireeffatee ta'a mana qabalee kireeffatee ta'a shintibeetii nama 30 fayyadama beekna hundi keenya ergasiin deemteen shintibeetii yeegilli shintibeetii halluu sini galee yeegilli kilaasa halluu wallahi birri keessanii jechuudha. Sini de yeroo ergasiin deemtanii nyaanni inni ergati shiroon yeroo 3-4 deefi nyaata ergasii shiroon hawwifamee nyaatama amma cooma nyaata ati qixxaa nyaata giifti qixxaa gowwaa shaayiidhaan. Ante shiroon ko congaarra sana booda sitti jijjiiramu. Amma jetame amma nyaatamu yoo congaarra qaba shiroo yuun qammasu isa jettamu jiru maqaa waaqa siraa eliin uffata kaleessa surree babal'aa sana erga biyya dhufee jechuudha. Isa 5,600 bitata. Ufuun beekunni ati dhugaa rabbi haadha manaa qabaa miti guyyaa tokko dubartii argeera siin jedhee si yaadatu. Guyyaa takka dubartii argeera jedhee si yaadatu waa'ee ati haadha sirra haqameera bakka haadha manummaa. Jiru haadha manummaa eessa jira? Innoo kan inni hojiin ooloon biraadha. Dhidhigatee baadibatee jireenya Itoophiyaa jechuun dhiqannaa dibannaa hunduun bareeda waan ta'eef. So hin goyyoo kun dhugaas nitti fakkaate. Kan kee yeroo hoggaa namatti ni jedhu yeroo 5 ta'e dhugaa namatti kaata qo'atu. Shabakaan kena disediru sana, shabakaan harus sekali. Nah ini mereka, cuma dulu apa? Jadi jangan ada bara bare jalan. Amma Itoophiyaa keessatti miizee ta'uudhaaf uffata gaarii qabaachuu qabda, fuula adda qabaachuu qabda, haasaa beekuu qabda, nama bira dhageetti qabaachuu qabda. Si galee hiyyeessa taanaan hiriyaan kee hiyyeessa qabaa xiqqoo simoo qabeenya qabda taanaan nama qabeenya qabu faana ooltu. Ijoollee Itoophiyaa amma fakkeenyaa fi haadha manaa jira dhuguma gaafa deemtan yookaan liqiidhaan sin ergaa yookaan uma tokko qabsiisee sin ergaa yeroo isin dhaqxanii hoggaatoo geessan achuma magaalaa nu mi'aamru magaalaatti galuu barbaada. Inni galee magaalaatti galuu bakka jinniinsa magaalaatti gala hiriyaan hin baay'ifatama akka mucaan kun amma jette miizee ta'a sargii dura waamama dur takka sargii namaa dhiqee hin beeku namni biddeenuma gaarii nyaatee hin beeku jechuudha. Kana booda sitti jijjiirama. Segale kanaaf baraasachuu ገንዘብ ጠላት እንዳትገዙ ማለከ ሰኒን ጠላትን ቢያዝና ፈዱ ሲከበጀሲ ወጅነ ጥራት ሲከበጀሲ ወጅነ ጥራት ጋፋ ኢትባይፍቴ አመቱ ሲፋቴ ሲርከ ጅርቱ ካ ባይናም ተኩር አርገቱ ጨራቱ ኩን አርገቱ ገና ቀን ስራው ጀቴ ካምቡል ወርገታ
Gabbaachuwa. Anama kaayyoon kiyya kan ammoo nama 5 6 7 8 baasennaan tamaskenno. Akkas. Na akkas jabaadha. Bujen salaamatu ati. Chaajira bir kamooltan. Harkaan deemtaa tisi kuno harkaan deemtaa kan kee yeroo 5 miizee siif ta'e maashaallah rabbi jina marraa qabu yaake. Dhugaa hojii keenya barkuni maal akka ta'e maal tokko uumamni moo jennuti dhugaa yeroo tokko nama ajaa'iba. Miiraan deemtu sin miiraan deemuun hin ta'u miiraa fi onnee keessanii dhaggeeffatina yeroo hedduu onneetu sin miidha onnee dhaggeeffachuun boolla keessin bufti. Yeroo baay'ee onneedhaan deemtu malee mataadhaan hin deemtan. Namni mataadhaan yaadu waa tokko miidhamu. Dhiirri mataadhaan deemaa sin onneedhaan deemtu. Sirriidha. Dhiirri waan godhu beekaa isaa eeggatee deema waan si gochuu deemu waan sirraa argachuu deemu. Adana keessan nuuf eeggannoo jabeessaa bakka hin taanetti hin kufinaa warri kuftan immoo kaleessa kufeerettanii isa kaleessa duukan ho'inaa.